seera uumamaa boqonnaa 21 waaqayyo akkuma abdachiisee ture Saaraa hin yaadate akkuma dubbate isheedhaaf hin godhe mata duree waaqayyo kakuu kee hin raawwata jedhu irratti dubbata jirta namni kakuu qabdu waaqayyo irraa jalqabee kakuu kee hin raawwata kakuun keenya inni waaqarraa jireenya bara baraati waaqayyo irraa jalqabee isa si abdachiise sana siif raawwata waaqayyo isa hundumaa danda'utu Saaraa yaadate isa kaleessa itti dubbate kakuudha yaadate waaqayyo isa kaleessa baroota baay'ee dura itti dubbate sana waaqayyo iddoo kanatti Saaraa itti yaadate dhugumaan si jedha waaqayyo har'a jalqabee kakuudha si yaadata kakuu eegutti yeroon kee kan dhume kakuu eegutti humni kee kan dhume maqaa gooftaa Yesuusin har'a galgala kana kakuun kee hin raawwata seexanni akka kakuun kee raawwatu hin barbaadu yeroo hundumaa yeroo kee fixu akka duutu barbaada seexan sabni Israa'el waggaa 430 biyya Gibxi keessatti rakkachaa turan utuu kakuu qabanuu umurii isaanii fixan yeroo isaanii fixan humna isaanii fixan maaliif jireenyi sitti dhaabeetta kakuu qabda kana booda humni kee nyaatama kana booda yeroon kee nyaatama kakuun kee hin raawwata waaqayyo Saaraa hin yaadate Abrahaam urbiya kaaldotaa kan jedhamu biyya sana keessatti dhalate Abrahaam abbaa isaa Taararraa dhalate abbaan isaa immoo sanyii Seem jedhamu irraa dhufe badiisa bishaanii booddee biyya Baabiloonitti waaqayyo namoota yeroo gargar battiseeti afaan isaanii wal jala dabarsetti namoonni sun gargar bittinnaanii turan Seem sanyii sana keessaa hiddi isaa achi Taaraan erga argame Abrahaam hin dhalche nama Naahor jedhamu dhalche nama Kaaraan jedhamu dhalche nama sadi Kaaraan Looxin dhalche hin du'e gaaf tokko abbaan isaa Taaraan biyya Uur keessa utuma jiru Abrahaamii fi Saaraa fuudhee Loox wajjiniin biyya Kana'aan dhaquudhaaf iddoo sanaa ka'an utuu Kana'aan hin gahin biyya Karaan jedhamu keessatti achuma qubatan Taaraan utuu baay'ee hin turin umurii isaa waggaa 205tti hin du'e sana booda seera uumamaa boqonnaa 12 irratti waaqayyo Abrahaamitti dubbate waaqayyo sitti kan dubbate kana booda bo'aan jiraattu kana booda gaddaan jiraattu kana booda iyyaan jiraattu maqaa Yesuusiin arraa jalqabee waaqayyo ariifatee kakuu kee raawwata baroota baay'ee dura itti dubbatee ture waaqayyo gaafa Abrahaamitti dubbatu biyya kee keessaa lammii kee keessaa bayiiti biyya ani si agarsiisu dhaqi ani sin eebbisa eebba taataa ittiin jedhe waaqayyo Abrahaam garuu akkuma waaqayyo jedhee abboomamee deemuudhaaf waan isa barbaachisu hundumaa qabatee ka'e si'iin waaqayyo immoo maal keessaa si baase biyya lafaa keessaa cubbuu keessaa sobasaa inaaffaasaa keessaa si baase waaqayyo garuu ati baateetta arraa jalqabee lafa tanaa miila kee baaseera waaqayyo maal jedhe sin eebbisa ittiin jedhe eebbi kuni qabeenya miti warqii meetii miti Abrahaam gaafa biyya isaatii ba'u warqii qaba meetii qaba horii qaba waan hundumaa qaba haadha manaa qaba garuu dhukkubni isaa inni guddaan yaaddoon isaa inni guddaan dhalan qaba daa'iman qaba umurii isaa meeqarra jira waggaa 75 irra jiru waaqayyo sin eebbisa kan ittiin jedhe sanyiidhaan daangaa kee bal'isa eebba taata namoota biyya lafaa irra jiran hundumaaf abbaa hin taata ittiin jedhe waaqayyo arra eebbi kee hin baay'ata malee hin xiqqaatu siin jedhe Yesuus boqonnaa 15 irra gaafa ga'u garuu hin sodaate Abrahaam hin yaadde Abrahaam sana booda waaqayyo dhufee mul'ata keessa hin sodaatin ani gaachana keeti ittiin jedhe Abrahaam akkas jedhe utuun dhala dhabee jiru maal naaf kennuuf jirta maal naaf gochuuf jirta kunoo nama biyya Damaasqoo nama maqaan isaa Eliizaar jedhamutu na dhaaluuf jedha waaqayyo akkasittiin jedhe hin sodaatin namichi kun sin dhaalu ittiin jedhe inni ati sodaadde sin dhaalu maqaa Yesuusiin eebba kee dhaaluu kan barbaadu afuura kee dhaaluu kan barbaadu jireenya kee gaa'ela kee dhaaluu inni barbaadu har'a maqaa gooftaa Yesuusiin miila kee jalaa buqqa'eera hin sodaatin gaafa ittiin jedhu Abrahaam hin jajjabaate boqonnaa 17 lakkoofsa 19 dhalatanii yoo ilaaltan waaqayyo garuu Saaraa haadha manaa keetu ilma siif daa maqaa isaallee Isaaq jettee hin moggaafta jedheetu waaqayyo itti dubbate yeroon kakuun kee raawwatu ga'eera arraa jalqabee waaqayyo gooftaa sin baachiseera kakuu rakkina baatta otoo hin taane dhukkuba baatta otoo hin taane waaqayyo kakuu si baachisa arraa jalqabee eebba kee bira geessa mul'ata kee bira geessa kakuu kee bira geessa boqonnaa 21 kanarratti waaqayyo kakuu kaleessa dubbachaa ture sana yeroo inni waggaa 75 irra jiru itti dubbate sana gaafa inni waggaa 100 irra ga'u isa waaqayyo dubbate santu dhalate wanti ta'een beenne mana kee keessatti haa ta'u maqaa Yesuusiin namni baay'een waaqayyo biraa eebba qaba waaqayyo biraa kakuu qaba garuu bira ga'uu hin dandeenye eebba isaa bira hin geenye kakuu isaa bira hin geenye mul'ata isaa bira hin geenye sababni isaa maal akka ta'e beektu namootatu akka yaada waaqayyootti jiraachuu dadhabe Abrahaamiif Saaraan gaafa waaqayyo bayi biyya kee keessaa ittiin jedhu eeshii jedhee adeemuu jalqabe waaqayyo sitti dubbatee adeemteetta deemsa jalqabdeetta humna maqaa Yesuusiin miila kee eebbatti baaseera kakuu kee ariifachiiseera humna dhiiga hoolichaatiin Saaraan waggaa 90 Abrahaam waggaa 100 irra jira erga waaqayyo isaaniif kakateeyyuu waggaa 25 fixaniiru garuu abdii isaanii hin cinne kakuu eegaa kan jirtu waaqayyo abdii kee hin haaressa
waaqayyo Saaraa hin yaadate akkuma dubbates ishiidhaaf hin godheera kaleessa waaqayyo kan sitti dubbate hakuudha geessee kan turte waaqayyo sin eebbisa siin jedhee waaqayyo deemsa si jalqabsiisee kan sitti dubbate as keessa jirta hin sodaatin kana booda bira keessa siin jedhe Yesuus ila hin sodaatin kana booda bira keessa siin jedhe Yesuus isa mul'ata kee nyaatu si biraa hambiseera isa kakuu kee liqimsa si biraa hambiseera Watu si biraa hafu didee si rakkise daana'oo ta'ee eebba kee kan nyaatu daana'oo ta'ee kakuu kee kan nyaatu har'a humna maqaa Yesuus si biraa hafeera Samu'eel boqonnaa 2:21 waaqayyo Hannaa hin yaadate namni kasiin raafate firri kasiin raafate namni haala si madaala namni bifaa si madaala namni qabeenya si madaala namni uffannaa si madaala waaqayyo garuu kana booda si yaadateera Hannaan kadhachaa turte boo'aa turte iyyaa turte gara waaqayyooti maal dhabde dhala dhabde hin boose hin warwaatte waan gootu wallaalte arrafamaa jirti maqaa gadhee sitti ba'e maqaa gadhee sirraa kaaseera Yesuus maqaa biyyi lafaa sirraa kaa'e Yesuus sirraa kaaseera akkasitti yaa waaqayyo gooftaa maccaa yoona yaadatte yoona irraanfachuu baatte mucaa ilmaa yoonaaf kennite bara jireenya isaa hundumaa akkasiif hojjetuuf dabarsee siif nallaadhettiin jette isa waaqayyo wareede sana waaqayyo gooftaa si raawwata Abrahaamiif Saaraan waan waaqayyotu dubbate dhugaa dheedanii fudhatan gooftaan dubbateera inni dubbate hin raawwatanii fudhatan amantiidhaan fudhatan inni waaqayyo dubbate gaaf tokko hin taananii eegaa turan yeroo mul'ata kee bira geessu ga'eera yeroon dibata kee bira geessu ga'eera kakuun kee akka raawwatuu fi tokkoffaa amantiidhaan waaqayyotti dhiyaachuu qabda waaqayyo warra fooniin isatti dhiyaatan hin barbaadu warra amantiidhaan isatti siqan amantiidhaan gara isaa ilaalan warra amantiidhaan waaqayyo naaf raawwata jedhan isaan barbaada waaqayyo namni baay'een kakuu qaba garuu amantii qaba namni baay'een garuu eebba qaba garuu amantii qaba rakkinni kun immoo kakuu namaa nyaata eebba namaa nyaata jireenya namaa duuba tarkisa mul'ata namaa duuba tarkisa amantii dhabuun maqaa gooftaa Yesuusin humna amantii laphee keerra buuseera Ibroota 10:22 Kotta garaa guutuudhaan amantii guutuudhaan waaqayyotti hin dhiyaanna namni yaada foonitiin karoora foonitiin fuula waaqayyotti dhiyaatu kakuu isaa bira ga'uu hin danda'u mul'ata isaa bira ga'uu hin danda'u garaa guutuudhaan amantii guutuudhaan waaqayyotti siquutu barbaachisa namoonni baay'een yeroo isaa humni isaa nyaatame utuu kakuu isaa biraan ga'ii karaatti kana fe'e garaa guutuudhaan waaqayyotti dhiyaate miilli isaa tokko biyya lafaa keessa jira qalbii isaa biyya lafaa keessa jira garuu foon isaa ija jira mana waaqayyoo keessa jira waaqayyo gooftaan isa ati mana isaa keessa deddeebitu inni barbaada amantii kee barbaada waaqayyo laphee kee barbaada waaqayyo warra dhugaan isa amanan isa duukaa bu'an barbaada waaqayyo kanaaf kotta garaa keenya guutuudhaan amantii guutuudhaan waaqayyotti hin dhiyaanna maalidha sababni kakuun kee raawwachuu dide amantii dhabuudha garaa kee guutuu waaqayyoof jiraachuu dadhabuudha dhuguma isa malee waaqayyo si dhaga'uu hin dadhabne malee waaqayyo dhimma kee raawwachuu hin dadhabne malee waaqayyo mana kee ijaaruu hin dadhabne humna maqaa Yesuusin arraa jalqabee humni amantii si laatameera inni lammaffaan kakuun kee akka raawwatuuf abdii guutuudhaan gara waaqayyoo ilaaluudha Mikiyaas 7:7 ani garuu abdiidhaan gara waaqayyoo nan ilaala isatu na fayyisa isatu dhimma koo naaf raawwata isatu kakuu koo biraan nagaa isatu mul'ata koo biraan nagaa isatu jireenya koo haaressaa jedhe Mikiyaas gara warra biyya bulchanii gara warra qabeenya qabanii yoo ilaalte kakuun kee raawwatu beeki abdii guutuudhaan gara waaqayyoo ilaalta taanan kakuun kee in ariifata maqaa Yesuusin inni si jalaa ture sun in ariifata sin jechaara inni sadaffaan kakuun kee akka raawwatuuf dhugaaf hafuuran waaqayyoof jilbiinfachuu dhugaaf hafuuran gooftaadhaaf jiraachuu yeroo ofii kennanii humna ofii kennanii qabeenya ofii kennanii beekumsa ofii kennanii dhugaaf hafuuran waaqayyoof jiraachuudha fakkeessuudhaan miti waldaa keessa deddeebi'uudhaan miti namni baay'een hin fakkeessa namni baay'een afaaniin waldaa keessa jiraata dhugaa malee deddeebi'a fooniin waldaa keessa jira dhugaaf hafuuran waaqayyoof hin jiraatu dhugaaf hafuuran waaqayyoof gaafa jiraattu waaqayyo dhimma kee hojjechuu jalqaba waaqayyo jireenya kee ijaaruu jalqaba lafa ati kuftee si kaasuu jalqaba lafa itti maqaan kee arrafame sana maqaa sitti geeddaruu jalqaba waaqayyo gooftaan dhimma keesiif hojjeteera inni arfaffaan kakuun kee akka raawwatuu fi obsaan fuula waaqayyoo turuudha obsanii fuula waaqayyoo turuudha Ibroota 10:36 jaalala waaqayyoo gootanii isa waaqayyo abdachiise argachuudhaaf obsaan danda'uun isin hin barbaachisa namni obsee fuula waaqayyoo hin turu taanaan kakuu isaa bira ga'uu hin danda'u kakuun yoo tureeyyuu raawwachuu isaa waan hin oollee fi obsaan fuula waaqayyoo turuudha waaqayyoo arraa jalqabee obsa siif haa laatu obsitee kakuu kee akka eeggattuu fi obsi guddaa tokko siif haa laatamu namni yoo obsee kakuu isaa bira ga'a lafa yaade ga'a mul'ata isaa bira ga'a waan waaqayyo itti dubbate san bira ga'a hin obsu taanaan garuu bira ga'uu hin danda'u namni baay'een obsa dhaban waaqayyo kaleessa dubbateera eechaleera obsa fixachuudha hiriyaan kee dubbatee si sobuu danda'a ollaan kee dubbatee si sobuu danda'a firri kee dubbatee si sobuu danda'a
waaqayyo garuu dubbatee sissom hin obsita taanaan yoo tureeyyuu kakuun kee hin raawwatu yaa waaqayyo jedha obsan haalaadhu jedhame maqaa Yesuusin obsisii kennameera inni shanaffaan cimanii dhaabbachuu namni baay'een hin raafama akka bishaan bubbeen asii bachi raasu ani iddoo dhaabatanii eeganirra dhaabadhee waaqayyo nan eeggadha yoo tureeyyuu hinuman eega wanta inni dubbatu nan laalaa jedhe hambaqu maqaa gooftaa Yesuusin hafuurri cimsee si dhaabu arraa jalqabee laphee kee haa booji'u maqaa Yesuusin namni baay'een cimee dhaabbachuu dadhabe jecha namaatiin raafama biyya lafaa ilaalee raafama maatii isaa ilaalee raafama ollaa isaa ilaalee raafama qoromsa isatti dhufu ilaalee raafama namni baay'een kanaaf kakuusaa bira ga'uu dadhabe kakuudha keessee tagaruu kakuu bira hin geenye arraa jalqabee maqaa gooftaa Yesuusin hafuura cimsee si dhaabu gara keetti ajajeera waaqayyo hin dubbata akka ati cimtee isa eeggattu barbaada gaafa kakuun kee raawwatu tokkoffaa kadhannaa keetu deebii argata Luqaas 1:13 yaa Zakariyaas hin sodaatin kadhannaan kee dhaga'ameera iyyi kee dhaga'ameera boo'itti kee dhaga'ameera gaafa ati boochee kadhattu namni hin dhageenye firri hin dhageenye ollaan kee hin dhageenye waaqayyo teessoo isaarraa si dhaga'eera isa ati gungumaa turte isa ati boo'aa turte isa ati iyyaa turte waaqayyo iyya kee dhaga'eera humna maqaa Yesuusin irraa jalqabee waan haaratti ba'uu siif haa ta'u gaafa waaqayyo kakuu kee raawwatu isa gurraan dhagaa turte ija keetiin argita isa bara baay'ee gurra keetiin dhageesse yeroo dhiyootti ija keetiin ilaaluu jalqabda isa dheebochaa turte isa barbaadaa turte yeroo gabaabduutti ija keetiin arguu jalqabda maqaa Yesuusin Abrahaam faa waan bara baay'ee waaqayyo biraa eegaa turan isa bara baay'ee gurraan dhagaan boqonnaa 21 irratti ija isaaniitiin argana waaqayyo kana booda ijaan argita siin jedha kana booda ijaan argita siin jedha Yesuus arguu barbaadda iji kee banameera iji kee banameera iji kee banameera har'a jalqabee eebbi kee hin ariifata eebbi kee hin ariifata kakuun kee hin ariifata waan mul'ata kee nyaate waan dibata kee nyaate maqaa Yesuus si biraa hambiseera gaafa kakuun kee raawwatu gadda keetu gammachuutti geeddarama gaddaa turte boo'aa turte gaddi kee gammachuutti jijjiirameera Samu'eel boqonnaa 2 gadda haannatutu gammachuutti geeddarame kaleessa gaddaa turte boo'aa turte imimmaan harcaasaa turte gaafa waaqayyo ishii yaadatu gadda ishiitu gammachuutti geeddarame boo'icha ishiitu ililleetti geeddarame maqaa Yesuusin kana booda gaddi kee gammachuutti geeddarameera gaafa waaqayyo kakuu kee raawwatu galataan fuula waaqayyoo dhaabbatta har'a booda nama galataa si godha Yesuus Saaran sababbii kootiif ollaan koo hin kolfaate sababbii keetiif har'a ollaan kee hin kolfu gaddi naannoo sanarraa ka'eera yeroo dhiyootti ilillee dhageessaa gooftaa galateeffadhaa